Nageenyi keenya bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Qophii irraa isiniif qabannee dhiyaannetti dabarra. Guyyaa irraa fayyaan dhabinaa kan jedhuga sagantaa piroograamii keenya waa'ee fayyaa irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Keessumattuu immoo dhukkuba garachaa namoota baay'ee irratti iddoo baay'ee irratti dhukkubi garachaa haala parsantii guddaa ta'een namooti baay'een kan isaan ittiin dhiphatan. Kanuma ilaalchisuudhaan qophii guyyaa irraa irratti akkamitti dhukkuba garachaa irraati of eeguu dandeenya kan jedhu haala salphaa ta'een amma xiqqoo ishee isin biraan ga'u yaalla. Dhukkubi garachaa maalirraatiin kan inni dhufuu danda'u akkamitti immoo dhukkuba garachaa irraati haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti fayyuu dandeenya kan jedhu dhagaa yeroo har'aa kana wajjin ilaallu. Dhukkuba garachaa yookiin immoo garaa gubaa kan jedhan ofirraa hir'isuuf maal gochuu qabna yookiin maaltu dhukkuba garachaa yookiin garaa gubaa nutti kaasuu danda'a kan jedhudha. Inni jalqabaa wantoota dhukkuba garachaa fidanii jedhaman keessaa kan sadarkaa olaanaa irratti beekamanii inni tokkoffaan alkoolii baay'isuu, tamboo cuucuu fi qoricha ogeessa fayyaatiin ala yookiin immoo overdose kan jedhamu fi inni baay'ee nutti fiduu danda'a. Sadaffaa irratti immoo qorannoo baay'eedhaan kan gaame parsantii caalaa namooti dhukkuba kanaan ittiin qabaman of dhiphisuu yookiin immoo yaaddoorraa dhiphinarraatii kan ka'eedhaan dhukkubi kun yeroo baay'ee nama kan inni qabuu danda'u jechuudha. Kanarraatii of dhiphisuurraa fagaachuun parsantii olaanaa qaba dhukkuba kana akka nu hin qabneef. Inni lammataa nyaata dhukkuba kana cimsan irraatii fagaachuu. Nyaatoti baay'een ofii keenya irratti beekna yeroo nyaannu garaacha keenya irratti dhiibbaa fida yookiin milikkitoota adda addaa argina taanaan dhukkuba kanarraa fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Nyaata baay'inaan ol dukkaa nyaachuu dhiisuu. Nyaata baay'inaan yeroo ol dukkaa nyaannu digestive systemiin qaama keenya keessaati yookiin immoo gulaantaaniin nyaata garaacha keenya keessatti bulleessan wal duukaa gochuu waan dadhabaniif gara dhukkuba garaachaatidha kan inni haala salphaa keessatti nu qabuu danda'u jechuudha. Walumaa galatti mi'eessitoota adda addaa nyaata keenyatti baay'isuu dhiisuu, buna hamma malee dhuguu dhiisuu irraati wantoota gugguban kan akka barbaree irraati wantoota guban yookiin ispaayisii kan jedhamu sana irraatii fagaachuun akka dhukkubi kun nu hin qabne nu gargaaraa jechuudha. Nyaataaf dhugaatii erga hojjetamanii turanii inni kun baay'ee dhukkuba biraatti illee nu geessuu maqaa danda'uuf jalqaba kan inni miidhu garuu garaacha keenyadha maqaa ta'ee fi wantoota hojjetamanii turan fayyadamuu otoo dhiisne dhukkuba kanarraatti dhukkubi kun akka nu hin qabne tootaalii dhukkuba kana akka hin qabamne nu taasisa.